kunooti tafee muree xababbasuufanii wajjina nyaannu. Kunooti kana fakkaataa qopheeffadheen jira wanti nuku ila namoonni maaliif daneessitee hojjettaa jechuu dandeessu. Kanaan duras gaaffiinaa ka'e wayii baay'eetu waan akkasii wayiitu bakka hin taane waan biraa irratti naa godhamee ture jira. Garuu haa ta'uti raafuun inni kun jechuudha yoo hangam danate kan silaa hundumti isaa kunuudha ganaan mallee gaa jechuun bifa iyyuu hin qayyarannee jechuudha. Innaa baay'ee xiqqaata. Sini galee danuusaa gootanii xiqqishuu si ta'a. Sana biraan immoo iyyuu ani wanta xiqqaa hojjechuun jaalladhu taphaatiroo kiyya kuni. Namni akka ofii lamsaaleef akka itti barate barbaadamee akkasiin isiniin jedha. Ani wanta xiqqaa hojjechuun jaalladhu jechuun yeroo nyaata hojjedhu daneessee waan tokko hojjedheetumaan guyyaa guyyaan kushinaa seenuu jaalladhu achumarratti. Mana godhati jechuudha. Kanaaf malee waan biraatiif miti maaliif daneessite illee filachuu dandeessu. Garuu immoo raafichi baay'ee inti danatee sasla guutee akkanatti intini jedhee keddoon jedhamu didee amma kun olaamummaan utuu bifa isaan jijjiiree jechuudha. Garaa immoo gisee xabbafamee jedhe bicindee tokkotti gale baay'ee xiqqaata. Sila kana ta'eef isiniin jedha. Wantaan itti naqu qaaraa shunkurtii asuma gaditti nannaqa. Waliin bilchaata bishaan isaa fixatee maal jedha zayitii achumatti kan ta'e jijjiirutti nannaqaa jechuudha. Akkasii amma ni bilchaatutti nagaan tura. Akkuma agartanu kun bilchaateera dhaamsuufanii jechuudha. Kunoo akkanuma fakkaata. Akkuma kan biyya keenyaati jechuudha. Godarreedhuma biyya keenyaati. Ani garuu qammasee hin laalle ganaa qammasee yoo bareeda ta'ee. Kun amma barbaannu mi'aa ta'e dhadhaa ta'e isaan ilaalle waan ta'eef isumayyuu immoo ayooma bareedaa ta'e iyyuu amma barbaadani kana lamman qofan barbaadaa jechuudha. Isee kana lamman qofa nyaanneetu laallaa isiniin jedha. Akkuma argitanu kun qaaraa xixiqqaadha jechuudha. Qaaraa baay'ee xixiqqaadha. Kana fakkaata. Kun immoo iyyuu qullubbiidhaa fi jinjibila daakamaadha jechuudha. Mana achumatti tokko fayyaan keessa gosa murmureetuma akkuma jiru kana tokko gahaadha jechuudha. Maaliifuu qaaraan kun bicuusiitu gurgii kana fakkaata. Achirraan akka argitanu bishaan mataasaa fixatee jira. Xiqquma sosaa fi yeroo bishaan mataasaa kan raafuchaa dhumatu zayitiidha wajjin qabaabbasaa jechuudha. Maaliif bishaan kan isaa yoo fixe malee zayitii wajjin ittiin jedhu waan ta'eef. Kana amma achumarratti kun osoo giddaa jechuudha akkuma argitanu.
Kuno waan biraa miti xibsi qixaliidha. Wanta magariisa kunis xibsi qixalii jechuun baala xibsi kan daakamedha jechuudha. Waliif hin taane jallama. Kuno akkuma argitanu waan biraa miti qodaa santiimiti malee. معني أو فلفل الأصوات سجلهم ماما سوبسا أوكي عفوا داكو 10 minutes وين 10 minutes يا داني عفوا داريبا كنوتي زيتي أوليفيرا sanam fayyadamaanoo kanarratti jechuudha. Akkanii loon nyaan qafettan dabalaa jechuudha. Kanaan booda wanti itti namni tokko hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Akkuma argitanu qullubbii fi jinjibillee illee mu'amma'ee jira. Keessatti dhagaa firiin anas haadhuma jechuudha. Normaala isaa kana wajjin kan nyaatamu qaaraadha jechuudha. Qaaraadhaa fi intini daakame dimbilaala waan argaman daakamedha. Garuu kun baradoo waan ta'eef hamma ta'uu waan hin dandeenyeef isin jedha. Mixmixaadhaan maaliif gootinaan jechuu dandeessu. Mixmixaa xiqqoon godhan maaliif kun immoo ammoo gaara taa'ee ture waan ta'eef dhagaa ta'ee jira kun hadhaaf hin ta'u. Kanaaf mixmixaa godhee garuu kanaan normaalli isaa godarreeniif kun waliin nyaataman isin jedha. Kunooti raafuu hammaa kuno gummatti kanatti galiira jechuudha. Alhamdulillah bilchaateera. Kunooti isin jedha. Bishaan isaa bareechee hidhachuu qaba. Henyana kunooti la raafuchi ba'ee jira. Ani isiniin jedha raafuu akkana. Eedina. Umatti daqiiqaa keessa iddeena. Iddeena kuno. Iddeena wati? Henyana isiniin jenna. Kunooti godarreenis baay'ee bareedaadha. Qammaseera nyaadheera. Baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha. YouTube kiyya subscribe naaf godhaa. Warri naaf gootan immoo baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a.